Hello hordoftoota nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu isiniin jecha kutaa barnootaa irra qabadhee dhiyaadhee kutaalee meeshaa to'annoo konkolaataati. Meeshaa to'annoo konkolaataa kanneen nuti jennu kanneen akka fireenii, maarshii, peedaalii kennituu boba'aa, firiisiyoonii, marii fi akkasuma furtuu isaan kun egaa kutaalee to'annoo konkolaataa jalatti ramadamu. Kutaalee to'annoo konkolaataa yeroo nuti jennu egaa kallattii konkolaataan itti deemu to'achuu ta'uu danda'a. Akkasuma immoo saffisa konkolaataa to'achuu ta'uu danda'a. Egaan humna dabaluu fi hir'isuu akkasuma konkolaataa kaasuu fi dhaabuu isaan kun hundumti isaanii iyyuu to'annoo konkolaataa keenyaa jalatti jechuudha kan isaan ramadaman. Kanaaf egaa kutaaleen meeshaan yookiin immoo kutaaleen konkolaataa keenya nuti ittiin to'annu egaa kanneen amma ani maqaa isaanii amma isiniif tarreessedha jechuudha. Isaan kana egaa tokkoon tokkoon isaaniitiin kan nuti ilaallu ta'a jechuudha. Fireeniin akkamitti konkolaataa keenya to'achuudhaaf nu gargaara. Akkasuma immoo maarshiis kutaalee paawar tiraansmiishinii keessatti kanneen konkolaataa awutomaatikaalaa fi konkolaataa maanuwaaliidhaan fayyadaman irratti viidiyoo yeroo darbe lachuusaayyuu kophaa isiniif dhiyeessee ture arguu dandeessu. Akkasuma immoo peedaaliin boba'aa keenyaas yeroo nuti boba'aa kenninu konkolaataan keenya saffisni isaa dabalee akka deemu gochuudhaan konkolaataa keenya gaanuuf to'ata jechuudha. Firiisiyooniinis akkasuma humna motorarraa madduu addaan baasuu fi akkasuma gara kaambiyootti dabarsuudhaan humna keenya nuuf to'achuudhaan kutaalee to'annoo konkolaataatti ramadama. Mariinis akkasuma bitaa fi mirgatti qabuudhaan konkolaataan keenya egaa akka inni kallattii nuti barbaannu irra socho'uu gargaara. Furtuunis illee haaluma kanaan konkolaataa keenya kaasuu fi dhaabuudhaaf kan nu gargaaru ta'a. Egaa isaan kana tokkoon isaaniitiin fireeniin gosa meeqaa, maarshiinis hunda isaanii tokko tokkoon diiteeyilii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kutaaleen kun egaa baay'ee kan isin fayyadanii fi kanneen qormaata leenjii konkolaachisummaa keessatti fudhattan qormaata darbuudhaaf kan isin fayyadudha. Akkasuma ijoollonni awutomootiivii barachaa jirtan akkasuma makaanikaalii kutaan kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef sirriitti akkasiin duukaa buutan abdii guddaan qabaa jechuudha. Egaani tokko jennee yeroo jalqabnutti furtuun konkolaataa kutaalee to'annoo konkolaataa keessaa akka isa tokkootti jechuudha kan nuti ilaallu. Furtuu konkolaataa yookiin igniishinii swiichiin kun egaa kutaalee humna yookiin immoo humna elektirikaa baatirii irraa dhufu gara maalitti dabarsaa? Gara kutaalee motora kaasaniitti dabarsuudhaan konkolaataan keenya egaa akka inni humna argatee ka'u kan taasisu furtuudha jechuudha. Kanaaf furtuun kun egaa humna dabarsuu fi akkasuma immoo addaan kutuudhaaf kan nu gargaartudha jechuudha. Humna baatiriin keenya maddisiisu gara kutaalee motora kaasaniitti dabarsuu fi akkasuma yookiin immoo addaan kutuudhaaf kan nu gargaartudha jechuudha. Kanaaf furtuun kun egaa jalqaba kutaalee konkolaataa yeroo nuti kaasnuuti. Akkasuma egaa kutaa to'annoo keessatti illee akka ishee tokkotti waamnaa jechuudha. Kutaan itti aanu fireenii yookiin bireekii jennee kan nuti waamnudha. Fireeniin egaa kutaalee motora to'atan keessatti baay'ee isa murteessaa fi isa hangafadha. Faayidaan fireenii saffisa konkolaataa keenyaa abboomuudha. Fireenii keenya egaa fireeniin gosni baay'een jiru. Fireeniin haa ta'u malee faayidaan isaanii walumaa galatti humna yookiin immoo saffisa konkolaataa keenyaa xiqqeessuu fi yeroo nuti irra jennu saffisni konkolaataan keenyaa akka xiqqaatu kan godhudha jechuudha. Dhaabbannaa konkolaataa yeroo dheeraatiifis illee fireeniin keenya egaa nu gargaara jechuudha. Fireeniin kun fireenii harkaa ta'uu danda'a, fireenii miilaa ta'uu danda'a, akkasuma immoo fireenii motoraa ta'uu danda'a.
faayidaan fireenii nuti itti fayyadamnuuf tokko saffisa konkolaataa keenyaa xiqqeessuudhaa fi lammata immoo yeroo dheeraa konkolaataan keenya akka dhaabatu kan godhu fireeniidha jechuudha. Haa ta'u malee fireenii isa kamtu saffisa xiqqeessuu danda'a, isa kamtu immoo konkolaataan keenya yeroo dheeraadhaaf akka inni dhaabatee turu gochuu danda'a kan jedhu tokko isaaniitiin kan ilaallu ta'a. Inni kan biraanii konkolaataa deemaa jiru dhaabuudhaaf egaa fireenii ni gargaaramna jechuudha. Kanaaf walumaa galatti faayidaan fireenii tokko saffisa konkolaataa keenyaa xiqqeessuudha. Inni lammaffaan immoo konkolaataan keenya yeroo dheeraadhaaf daandiirra akka inni turu gochuudha yookiin immoo paarkiingii fireeniiti. Inni sadaffaan egaa konkolaataan keenya akka inni dhaabatuuf kan nuti itti fayyadamnu fireeniidha jechuudha. Haa ta'u egaa fireeniin bakka gurguddaa sadiitti kan inni qoodamu walumaa galatti. Isaanis fireenii harkaa yookiin haandi bireek, fireenii motoraa yookiin injiin bireekii fi inni dhumaa fireenii miilaa yookiin sarvis bireek jennee bakka gurguddaa sadiitti jechuudha kan nuti qoodnu. Kanaaf kunniin egaa fireenii yookiin bireekii konkolaataa keessatti jechuudha sadanuun isaanii kan ramadamanii. Faayidaan isaanii egaa wal fakkaataa ta'uyyuu iddoon isaanitti wal gatan jira. Haandi bireekiin yookiin fireeniin harkaa yoom gargaaramna? Maaliif immoo nu fayyada? Fireenii harkaa yoo fayyadamuudhaa baanne rakkoo maaltu uumamuu danda'a? Kan jedhu egaa tokko isaaniitiin kan ilaallu ta'a. Akkasuma fireeniin motoraa immoo yookiin injiin bireek kan nuti jennu isa kamidha? Fireeniin miilaa yookiin immoo faana miila keenya mirgaatiin kan nuti to'annu suni fireenii miilaa yookiin sarvis bireek jenneetu jechuudha kan nuti waamnu. Kanaaf egaa kutaa kana keessatti tokkoon jara kana sadaniif kan nuti itti ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti egaa fireenii harkaa jennee kan nuti waamnu yookiin haandi bireek jenneeti jechuudha kan nuti waamnu. Haandi bireekii yookiin fireeniin harkaa kun egaa konkolaataa bakka dhaabatetti yeroo dheeraadhaaf haala amansiisaa ta'een akka inni turu taasisaa jechuudha. Kun egaa fakkeenyaaf konkolaataa keessan dhaabdanii yookiin immoo qulfiis cuftanii haa ta'u konkolaataa keessan maarshii zeeroo irra keessanii gaafa buutanitti konkolaataa keessan haandi bireekiidhaan yookiin immoo fireenii harkaatiin hiitanii bu'uutu isinirraa eegamaa jechuudha. Kanaaf kun yeroo baay'ee fireenii dhaabbannaa jennee waamna. Fireenii dhaabbannaa yookiin immoo fireenii harkaa kana konkolaataa keenya dhaabnee gaafa buunutti konkolaataan keenya akka inni of danda'ee dhaabbatutti yookiin immoo akka konkolaataan keenya yoo wanti tokko itti bu'ellee yookiin immoo ulfaatina mataa isaatiirraan ka'ee akka inni of gadhiisee hin deemne kan lafa qabachiisee nuuf dhaabbachiisu fireenii harkaatii jechuudha. Fireenii harkaatii jechuudha. Kanaaf egaa fireeniin harkaan kuni yookiin finyoo shiboodhaan micciiramedha kan inni ittiin fayyadamu. Finyoo shiboodhaan micciirame yookiin immoo humna qilleensaa fayyadameeti jechuudha kan inni hojjetu. Kutaa kana keessaa tokkoon jechuudha yookiin finyoodhaan yookiin immoo humna qilleensaatiin hojjechuu danda'a jechuudha. Egaan firoota koo asitti ani kanan isin yaadachiisuu barbaadu yeroo konkolaataa keessan dhaabdanii buutanitti fireenii harkaa keessan hidhuu hin irraanfatina. Maaliif yoo jettanii konkolaataan keessan akka tasaa ofitti ulfaatee kan deemu yoo ta'e isin keessan jirtan waan ta'eef konkolaataan keessan to'annoodhaan ala ta'uu waan danda'uuf jabinaan yookiin yaadannoodhaan fireenii harkaa keessaniin hiitanii akka isin buutan isin yaadachiisuun barbaada jechuudha. Egaan fireeniin harkaa gargaaranii konkolaataa dhaabuudhaaf kanneen nuti tajaajilamnu kanneen akka gufataa yookiin taakkooti. Akkasuma maarshii ulfaatoodha.
konkolaataa yeroo dhaabnu immoo roga daandiitti yookiin daandii cinatti jallisuudhaan dhaabuu qabna jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee tarii isin mudachuu danda'a. Ijoollonni yeroo baajaajii oofanitti baajaajii otoo motora hin dhaamsiin akkasuma immoo otoo fireenii harkaa ol hin qabiin hin hidhiin dhaabanii yeroo bu'anitti baajaajiin ofeema ishiitii yeroo ishiin deemtu tokko tokko ni argina jechuudha. Baajaajii qofa osoo hin taane konkolaataan gurguddaan illee ofitti ulfaachuurraan kan ka'e balaa gurguddaa yeroo isaan itti geessisan to'annoon ala yeroo isaan ta'an ni jira jechuudha. Kanaaf fireenii harkaa keenya yeroo hundumaa yeroo konkolaataa keenya dhaabnu hidhuun barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan fireenii harkaa qofatti amanuu hin qabnu jechuudha. Fireenii harkaa qofatti amanuu hin qabnu gufata yookiin immoo taakkoo konkolaataa keenya jala kaa'uun dirqama ta'a. Maarshii ulfaataa kanneen akka maarshii tokkoffaa fayyadamnee konkolaataan keenya ittiin dhaabuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf lafa irraan gadiirra dhaabne yoo ta'e konkolaataa keenya maarshii duubaa yoo galchine baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maarshiin duubaa keenya lafa irraan gadiirra dhaabannee jirra yoo ta'e konkolaataan keenya fuulduratti akka inni hin deemne gaditti ulfaatee qaba jechuudha. Lafa tabbaarra asii olee deemaa jirra yoo ta'e immoo maarshii ulfaataa lakkoofsa tokko yoo goone baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf dabalataan immoo konkolaataa keenya yeroo dhaabnutti daandiirra istireetii dhaabna osoo hin taane asii gadee yoo dhaabna yoo ta'e mataa konkolaataa keenya gara qarqara daandiitti jallisnee qarqara daandii rogaan dhaabuu qabna jechuudha. Kanaaf kana gochuun akka tasaa konkolaataan keenya kan deeme yoo ta'e yookiin immoo of gadhiisee qajeeleera yoo ta'e qarqara daandii sanatti bu'ee akka inni dhaabbachuu danda'uuf jechuudha. Kanaaf isaan kun sadan tooftaalee nuti fayyadamnee fireenii harkaa keenya gargaaruudhaan konkolaataa yeroo dheeraadhaaf dhaabneetu ittiin dandeenyudha jechuudha. Egaan dhiibbaan fireenii harkaa osoo hin gadhiisiin konkolaachisnu geessisu maali jennee yoo nuti ilaalle egaa fireeniin harkaa konkolaataa keenya yeroo oofnutti gadhiisuu qabna. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko tokko hirraanfatnee fireenii osoo harkaa osoo hin gadhiisiin akkuma hidhamee jirutti kan oofnu yoo ta'e fireenii sharaan fireenii nyaatamee dhuma jechuudha. Sharaan fireenii keenya dafee nyaatamee dhumuu danda'a. Akkasuma immoo motorri keenya ho'uu danda'a. Motorri keenya akka ho'u taasisa jechuudha. Konkolaataan akka humna dhabullee ni godha jechuudha. Kanaaf egaa maal gochuu qabna? Yeroo hundumaa konkolaataa keessan yeroo oofuudhaaf kaatanitti fireenii harkaa keessan yaadattanii buusuu qabdu. Konkolaataa keessan ooftanii xumurtanii gaafa dhaabdanitti immoo fireenii harkaa keessaniin hidhuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf hubannoo jedhee kan inni asitti ergaa tokko isiniif dabarsu fireeniin harkaa kan sakatta'amu lafa irraan olee yookiin irraan gadee irratti ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf fireeniin harkaa keenya hin hojjetamoo hin hojjetu jennee fayyummaa isaa kan nuti ittiin ilaallu lafa irraan gadee irratti yookiin irraan olee irratti konkolaataa keenya dhaabuudhaan fireenii keenya qabnee akka konkolaataa keenya qabuu fi hin qabne dirqama sakatta'uu qabna jechuudha. Kan biraanii fireenii motoraa jennee lammaffaa irratti kan nuti ilaallu kutaa biraati jechuudha. Fireeniin motoraa konkolaataan yeroo irraan gadee bu'uu sababa harkisa lafaatiin saffisni akka hin daballe haara konkolaataa keessaa ba'uu ukkaamsuu fi gadi dhiisuudhaan saffisa konkolaataa to'achuuf yookiin xiqqeessuudhaaf kan nu tajaajiludha jechuudha. Inni kun egaa ofiuma isaatii motorri ofirraa kan qabudha jechuudha fireeniin motoraa. Haa ta'u malee fireeniin motoraa kun egaa konkolaachisaa keenyaan kan to'atamu osoo hin taane lafa irraan gadee fi irraan olee irratti akka inni konkolaataan keenya saffisa olaanaadhaan fiigee balaa nurra hin geessisne kuni ofiima isaatii to'ata jechuudha. Haa ta'uyyuu malee fireenii motoraa kana konkolaachisaan akka inni hojjetu on gochuu qaba jechuudha.
bakka inni itti tuqee on godhu ni jira. Sana gochuudhaan lafarraan gadi firraan oliitti saffisa konkolaataa keenyaa kan nuuf taatu fireenii motoraati jechuudha. Fireeniin motoraa wadaroo elektirikaatii fi qilleensaan hojjechuu danda'a jechuudha. Akkuma kan fireenii harkaa yookiin wadaroo elektirikaatiin yookiin shiboo elektirikaatiin akkasuma yookiin immoo qilleensaan yookiin pneumaatical systemiidhaan hojjechuu danda'a jechuudha. Yeroo dheeraa fi fireenii motoraa tajaajilamuun ho'a motoraa fida jechuudha. Kanaaf egaa yeroo muraasa yookiin lafarraan gadee fi irraan olee yeroo geenyutti fireenii motoraa keenya on goona malee yeroo hundumaa kan fayyadamnu yoo ta'e egaa kuni konkolaataan keenya yookiin motorri keenya akka ho'u waan taasisuuf yeroo hundumaa fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Harkaan yookiin miillaan ajajamuu ni danda'a. Kun egaa fireeniin motoraa kun harkaanis ta'uu danda'a, miillaanis ta'uu danda'a kan inni ajajamu. Kana fakkaata jechuudha. Safartuun saffisaa osoo diimaa ifuu fireena motorii tajaajilamuunis dhorkaadha jechuudha. Kuni kutaalee ergaa dabarsanii gabbinaa keessatti nutti mul'atan. Fireeniin motoraa kun egaa diimaa ifeera yoo ta'e of eeggannoo nutti himaa jira waan ta'eef dafnee furmaata barbaachisaa ta'e gochuun dirqamadha jechuudha. Kun egaa barnoota nuti kutaa har'aa keessatti qabannee ani qabadhee isiniif dhiyaadheedha. Haa ta'u malee kutaa itti aanutti fireenii miilaan hojjetu yookiin immoo sarviis fireen kan jedhu wal wajjiniin bal'inaan kan ilaallu ta'a. Sagantaa keenya har'aatiif waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa viidiyoo kana subscribe, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan akka isin geessan abdii guddaan qaba. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa.